Nagayni Rabbii bakkuma jirtan hundattuu isinirratti haa jiraatu. Arras viidiyoo haarawaan isiniif deebine. Gaaf tokko gurbaan tokko intala akkaan bareeddu takka fuudhee isii jaalatee isiinis jaalatte. Isaan lachuutu waliif jannata turan. Guyyaan dabruu waliin jaarsi rizqii barbaada imaluuf dirqame. Ammoo imaluu isaatiin duratti jaartii isaa tana nama isaaf tiisu bira kaayuu barbaade. Akka isiin kophaa mana keessatti hin taane sodaate. Isiin dhalaa kophatti dandeettii waan qabdu. Eegas obboleessa isaa tokkotti dhaamee biraa deeme. Inni hadiisa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam sirrittiin hubanne. Guyyaan dabree obboleessi kun obboleessa isaa ganee jaartii obboleessaa waliin rafuu barbaade. Ammoo jaartiin naamusa isii balleessuu fi jaarsa isii ganuu didde. Innis yoo isiin didde akka isii qaanyeessu itti hime. Isiinis waan feete san dalagi, ani Rabbiin naa waliin jira jetteen. Yeroo obboleessi imala irraa deebi'e dafee afaan bahee obboleessi kun jaartiin teenaa waliin rafuu barbaadde, si ganuu barbaadde, ani ammoo tolan jenne je'een. Jaarsi jaartii hiike osoo addaan hin baafatin jaartii isaa numaahu hin dhaggeeffanne obboleessa isaa amane. Intaltis firraa deemte, gara deemtu hin beektu, osoo deemtuu mana gurbaa Rabbii gabbaruu tokkotti dhufte. Hulaatti dhadhoytee waan isii mudate hundatti himtee innis dhugoomse. Ammas akka isa bira daleedu gaafate, akka mucaa xiqqaa tokko tajaajiltuufiif mindaadhaan walii galan. Guyyaa tokko ammas gurbaan Rabbi sodaatu kun manarraa bahee gurbaan hojjetaan mana keessaa tokko dhufee intala tanaa waliin rafuuf yaale. Isiinis Rabbii isii daangaa dabruu didde. Ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam nuuf himee ture. Gurbaa fi intalti takka waliin kophaa baanaan sadaffaan isaanii sheexaana ta'uu malee hin taane. Yoo tola isan jeen akka maqaa isii balleessu itti hime gurbaan kun. Isiin obsumaan irras sabbarte. Gurbaan fuudhee mucaa xiqqaa ajjeesee yeroo abbaan manaa deebi'u. Gurbaan hojjetaa kun intalti tun mucaa kee ajjeefte je'een. Gurbaan Rabbi sodaatu kunis akka malee aare. Mindaa isaatis Rabbi irratti hisaabbatee dhiifama godhee fi diinaara 2 mindaa isii kanneef. Waan isiin hanga isa bira jirtu daleede. Sanbooda akka mana isaarraa baatu ajaje. Intalti miskiintittiin tun mana gurbaa Rabbi sodaatu kanarraa baatee gara magaalaa qaceelte. Osoo deemtuu jara dhiiraa hedduu tokko garte kan gurbaa tokko tuman. Isaanit dhiyaateen nama tokko gaafatte, maaliif tumtan jetteen? Isiin jee liqiitu irra jira, tanaafuu yookaan kafaluu yookaan gabra isaaniif tahuu qaba. Ammas gaafatte, liqiin isaa hagami? Diinaara 2tu irra jira je'een. Isiinis jette, anaatu irraa kafala diinaara 2 akkasitti isa bilisoomsite. Gurbaan kun isii gaafate, ati eenyu je'een. Isiinis waan taate hundatti himte. Innis akka isii waliin deemu, akka isii waliin hojjetee mindaa addaan fudhatu gaafate. Tola jetteen. Hayyee doonii haa yaabbannu, ganda badaa kana dhiisnee haa baqannu je'een. Tola jette. Yeroo doonii bira gahan akka dura yaabbattu je'een. Eegas warra doonii oofu bira dhaqee, isiin tun gabrittii tiyya gurguruun barbaada je'een. Ummannis bitanii gurbaanis maallaqa fudhatee bade. Doonii sossoote, intaltis gurbaa barbaaddee hin agarre. Warri doonii gara isii kafaallisu agarte, itti taphachuu barbaadan. Hojii tana ajaa'ibsiifatte. Ummanni akka gurbaa sanirraa isii bitan itti himan, ajaja isaanii akka tola jettu gaafatan. Isiinis Rabbii isiitti daangaa dabruu didde, naamusa isii balleessuu didde. Osuma isaan akkana jiranii bubbeen dhuftee doonii garagalchite. Nam tokkollee nagayan baane intala obsa qabdu tana malee. Namni hundi bishaanin lixe. Guyyaa san mootiin biyyaa naannawa baharaa jira. Ammas dooniin garagal arke qilleensaan. Yeroo qilleensaa ta'uun alatti. Eegas miiciyyoo xaawulaa xiqqaa tokkorratti arge. Tan moggatti deemtu. Waraana ajaje akka isii fidan. Masaraa keessattis akka doktorri isii toohatu godhe. Yeroo kaatu gaafate seenaa isii waan cufa itti himte. Mootichi isii jaalate, obsa isiitiin isii fuudhe. Waan hunda keessatti isii mari'ata ture. Nama akkaan sammuu qabu, akkaan ballisee yaadu turte. Guyyaan dabree mootichi gaariin kunis du'e. Manguddoon biyyaa walitti qabamte mootii haarawa filachuudhaaf.
duuba filannoon isaanii intala faxina aaqila tana taate ofirratti mootii isii godhan. Duuba eega mootii taate kursii isii akka magaalaa walakkaa kaayaniif ajajje. Ammas akka dhiira magaalaa keessa jirtu cufa walitti qabaniif akka tokko tokkoon isiirra fidan. Dhiirti hundinuu fuulduree isiitiin dabruu eegalan. Jaarsa isii agarte akka moggaggalee dhaabbatu goote. Eegas obboleessa jaarsa isii agarte akka obboleessa isaa cinaa dhaabbatu gaafatte. Eegas gurbaa hojjataa san agarte akka isaa waliin dhaabbatu goote. Eegas gurbaa badaa isiin bilisoomsite san agarte isaa waliin akka dhaabbatu ajajje. San booda jaarsa isiitiin jette obboleessa keettu si gane ati qulqullu ammoo inni ni tumama waan aybiinarra kaa'eef. Eegas booda gurbaa rabbi sodaatu saniin jette hojjataa keessi gane ati qulqullu ammoo inni ni ajjeefama waan ilma kee ajjeeseef. Eegas gurbaa badaa saniin jette ati ammoo ni hidhamta waan intala si bilisoomsite gurgurteef. Akkasitti seenaan dhumatte. Kana keessatti garra akka rabbiin toltuu nama gaarii dalagee lafan balleessine nama isa sodaate bahumsa isaaf godha bakka inni hin yaannerraa fura. Yoo isinitti tole chaanaala keenya Naif Tube subscribe godha akka viidiyoon teenya hundi isin geessuuf. Galatoomaa. Assalaamu alaikum.